Ijoollee jajjabeessi Waaqayyoo warra gaddaan miidhame ilaalii jajjabaachuu dadhabne humnatuun gahee yoom dhaabataa boo'ichi sabadee haa ga'uu jedhee nutti hin deebi'ine cabni yeroo itti darbii dhimma keenya muftaa haa ka'uu harki kottuu gargaarii jajjabeessi hamaan hin argatin sabateef ati falmi sichi boo'ichi nyaataan ta'e dhalootiin harca'i maatiin waan irratti hin kaa'e murtiin gubbaa bu'u deebii nuuf kenni dhiigaa dhoosaadhaan dhangala'ee falmi dhugaan hin dhookatini abbootii keenya kakuu galtee yaadadhu nuuf looni arrasiisi waamna gargaara keenya si gaafannaani salphina aftaani suuqaamnu yoomne guyyaadhaan saamamne warra nuu fakkaate nagaa nu dhoowwu keessi isaanii eeyyee kan gargar baasan nuuf kenni wal dandeenye wal kabaashne wal bira haa dhaabannu faccuu dhisnee wala dhaggeeffannu karaan yoo dheerate waggaa 40 yootiin ta'in mataan jabaatina tokkummaan diina karaan yoo dheerate waggaa 40 yootiin ta'in mataan jabaatina tokkummaan diina nuuf ka'ii waaqayyoo
dhugaan jallatee nafee haga'u dhimma keenyatti yaa Waaqayyo yaa Rabbi ati itti nuu darbi. Ameen. Nuuf